Akkam jirtu dhaggeeffattoota guyyaa har'aa present simple kan jedhu kana dura dubbannee jirra waa'ee always, every, sometimes, usually and often kan jedhu waa'ee kana dubbannee jirra. Yeroo hundaa present simple fudhataa jirri kun yoo argitanii jechuudha. In case present simple keessatti garuu isaan maali s and without s present simple kuni lama qaba jechuudha. S kan fudhatan yoo singular ta'anii fi S malee kan fudhatan yoo plural ta'anidha. Waliin ilaalla, okay? So present simple. My father always dash read before bed, okay? Always, every, sometimes, usually and often. Isa kanniin qabnaa jechuudha, okay? Present simple kana keessatti. Amma present simple kana keessatti S akkasuma without S kan jedhu jira jechuudha. S kan fudhatan asirratti my father, my friends fakkeenyaaf nam tokko yoo ta'e S fudhata, nam tokko ol yoo ta'e without S fudhata. Look here, sirriitti xiyyeeffadha. My father kan jedhu nama tokko always reads before bed. Kanaafuu reads before bed ta'a jechuudha. My friends tokko ol visit without S fudhata. Okay? Without S fudhata. Every Friday kan jedhu. Okay, John and Mary +1. Sometimes watch TV at night. Okay? He usually drinks takka waan taateef SC fudhatee coffee after breakfast. Okay? Peter often go. This is what in case this is regular verb, so we say goes. So CH, SH, S, and X, Z in case of regular verb they text ES. Follow for many more tips on my YouTube. Guutuu isaa argachuudhaaf YouTube kiyya kana deemaatii achirraa ilaalaa isin jedha. Thanks for watching and follow for many more tips. Thank you.